السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم إرجتنين إرجاتي يتنا أبوليان كيسني فيم فيدوان تاتف شهر قدا قوتون كيسن أبوليان كأنك بيا سود عربيا إرا جر إثيوبيا قالتني جر إثيوبيا ديبو باسي بودا بافتني إفاجني كرا كان بهارا كان قبا باتني كدرا يرو إر أسبايا يا رب تكتي من تنا نباس يدني شنك أسن نما ديمي في نمو أتر ديمي قفة أرجع هاتا أوتي amma namni gara Suud Arabiyaa deebi'uuf baasii guddaa baaftanii yaada qabdanii kaganaa deemuuf teettanillee biyaansi namoonni basmaa waggaa 6 olii qabdan basmaan waggaa 10 basmaan Suud Arabiyaa hin badawwanni jedhan sun soba garuu basmaa sanirratti waasi jalatti barraa'uu iqaamaa kijibduu wajjin qabamuu wantoota adda addaa waan akkanaa kana laalama achi jalatti jechuudha. Kanaaf yoo dandeettan warroonni ishaaraa ofirraa qabdan abdii Suud Arabiyaa dhufuu iqaamaan ofirraa murattanii osoo biyya biraa mokkortanii osoo baasiillee hin baasin osoo hin ifaajin eegasii qalbiin teessanillee cabdee isinillee miidhamuu irraa osoo akkas gootanii natti tolaa ergaa kana hunda isaanii ijoollee teenya biraan gahaa hundi keessanii jechuudha. Sheer godhaa akkuma argitan maaliif? Namni wanni ifaajee bakka tokko irraa bakka tokko deemee bahara kaleessa irras qaxxaamure sanitti achi deebi'ee achi as deebuu yaaduuf mataa ol qabadhee jiraadha. Bada akka kaleessaa makiinaan takkatti yoo xiit jette asii uttaalee huura keessa hin bu'inii jechaa fi bahara kana badee achi birrii meeqa yoo xiqqaate birrii 500 yookaan 600 1700 hojii miliyoona kabaasuun dhabamu kana baasee achi as deebi'a. Kana waan taateef ammuma dursaatiin ofirraa waan akkanaa kanniin eeggadha. Namoota waggaa 10 waggaa 7 waggaa 8 waggaa 9 ka biyya kana dhufan basmaan itti ol ba'ee uf duuba deebisaa jiran. Yeroo duraa xiqqoo rakkooyyuu hin qabu baay'ee akkasumara basmaa takkatti yoo laalan yoo wanjalli sirra hin jiraatin dhiibbaan baay'een jiru. Kanaaf namoonni basmaa ofirraa qabdan osomaa baasii keessanillee hin baasin osomaan ifaajin of eeggadhaa isiniin jedha. Obboleewwan keenya Saawud Arabiyaa keessa jirtanii adaraa keessan wantoota amma obboleessi keenya hime kana sirriitti beekuu qabdan sirriitti jechuudha. Seera haarawaa bahee jira jechuudha. Saawudii keessatti akkuma miidiyaa irratti dhagaartan seera haarawatu bahee jira. Miidiyoota akkasuma barreeffamoota Saawud Arabiyaa Itoophiyaa Saawud Arabiyaa wal qabatu irratti imbaasii sanirratti warri dhageessanii gara feesbuukatiin illee gara tuuktuukiin illee dabarsaa jirani akkasuma obboleessi keenya kun illee dabarsaa jira jechuudha. Warroonni dhageechanii waan iqaamaa waggaa kamitti akkasuma ashaaraa gizee kam kennitee akkamitti sii dhumachuu danda'a waggaa meeqatti dhumate kan jedhu sirriitti beekuu qabdanii ijoolleen keessattuu Saawud Arabiyaa jirtan Saawud Arabiyaan waan seera haarawaa baasee jira jechuudha. Akkuma biyyattiitti baasee jira jechuudha. Amma galee tanaan deebi'aa galee tanaan ashaaraa kennee rakkoon qabu maqaa qayyaradheen deebi'aa wanta akkasii hin hojjetu jechuudha. Hin jiru maqaa qayyarattee deebi'uun hin jiru akkasuma iqaamaa immoo iqaamaa sobaatanillee biyya kana deebi'uun hin danda'amu karaa bahaaratiin deebitee immoo ammas lammata qabamtee hojjettee rakkoo guddaadha jechuudha. Ashamaa kam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtatti nageenyi waaqayyoo isinii haa baay'atu obboloota koo akkam jirtu ana obboleettiin keessan immoo nagaa guutuun qaba galata waaqayyoo isiniin jecha egaa warroonni chaanala kiyyaaf immoo haaraa taatan saabskraayibii gochuudhaan maamula keenya ta'a warri ta'aa jirtan hedduu galatoomaa ulfaadhaa waaqayyoo isin haa eebbisu isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu hordoftoota kiyya akkuma viidiyoo irratti dhagaa jirtanii obboleessi keenya dabarse irratti Saawud Arabiyaa seera haarawaa baasee jira jechuudha. Mootummaa Saawud Arabiyaatii fi mootummaa Itoophiyaa walii galanii seera haarawaa baasan jechuudha. Seera haarawaa kana irratti immoo dirqama keessattuu karaa feesbuukatiin sirriitti hordofaa warri gallee deebinaa iqaaman keenya jettanii iqaamaa foorjii warri baatanii yookiin immoo ijoolleen keessattuu ala daldaddanii sirriitti galee tan ammas immoo yoo qabamtee lammata galtee bahaaran ammas nan deebi'a jette rakkina guddaan akkasirra ga'u beekuu qabdan kana jechuudha. Kunoo akkuma obboleessi keenya dubbatu sanii jechuudha. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo guddaa godhaayii kan deebina jettaniitis wanti xaartan hin jiru jechuudha. Maaliif namni basimaa godhe amma aga waggaa 10tti uumachaa hin jiru jechaa jira namtichi.
waggaa kudhanitti dhumachaa hin jiru basimaan akka gizee duraanitti waggaa shanitti duraan kan dhumachuu ture basimaan jechuudha. Amma gara waggaa kudhanii ta'aa jira jechuudha basimaa kenniteeyyuu haga waggaa kudhanii yookiin Saawudii dhufuu hin dandeessu akkas jedhanii beeksisa baasaa jiran jechuudha. Gara tuktuki isin warroonni sirriitti hordoftan beekuu dandeessanii. Kanaaf ijoolleen keessattuuyyuu gallee deebinaa basimaa kenninee jirra yookiin maqaa qeeranii deebinaa yookiin karaa bahaaratti hin deebina jettanii warri xaartanii rakkoo guddaa keessa seentan gaafaas dhuftanillee rakkina guddaa keessa seentan waan ta'eef kanaaf yoo barbaadan biyya biraa deemuu yookiin immoo carraa isin qabdan carraa biyya ormaa deemu qofa biyya biraa deemudha malee carraa Saawudii Arabiyaa hin qabdan erga takkitti basimaa kennitanii haga waggaa kudhaniin boodatteedhee jira namtichi jechuudha. Ani Facebook irratti illee argeetiin jira jechuudha. Wanta kana akkasuma immoo TikTok irratti illee dubbatamee jira jechuudha argee jira. Kanaaf adaraa keessan of eeggadhaa sirriitti jechuudha. Warri gallee deebina akkas jettan karaa seeratii yoo ta'e warri seeraa rakkoo hin qabu jechuudha. Akkasuma wanna haarawaa bahee irratti illee dubbatamee jira. Paaspoortii haarawaa bahee irratti illee paaspoortii haarofti bahee warri haarawaa baafattanii rakkoo hin qabdan. Ijoolleen keessattuu hin beekne ammallee hin jira beektanii maal goonaa keenya kam goonettan. Kan amma haarawaa baafattan waan ta'eef haga waggaa shaniin illee isin tajaajila. Haga waggaa shanii isin tajaajila jechuudha. Haga waggaa isaa irra dhumatutti isin tajaajiluu danda'a. Kanaafiyyuu kan ammaan booda baafatutu haarawaa san baafata malee warri duraanii akkuma jirrutti jechuudha. Fakkeenyaaf anumti tuniyyuu paaspoortii kiyyaa dhiyoo haaromsiifame. Waggaadhaan guun erga haaromsiifame. Amma hanga inni dhumutti ittumaan tajaajilaa jechuudha. Tajaajiluu hin danda'anii jechuudha. Kanaaf haaromsiisuu hin danda'u garuu. Haaromsiisuu hin danda'u galuu ni nan danda'a jechuudha. Garuu maaliif yoo gaafa dhumate jechuudha. Dhumate ta'eeti amma lammata haaromsiisuu hin danda'u addisiisa nan baafadha malee jechuudha. Kanaaf garuu amma galuu ni danda'a jechuudha. Maaliif waan jiruu fi waggaan isaa ganaadha irraan dhumannee gara waggaa tokkoo fi homaatti bakka waggaa tokkotu hafaaf jechuudha. Homaa galatti jechuudha. Waggaa tokko maaliif waggaa afur tafa addisiidha. Reef waggaa guutee erga hojjetame jechuudha. Amma immoo waggaa afur hin qabaa jechuudha. Kanaaf galee deebi'uunis nan danda'a yoo barbaade haganni dhumatuutitti jechuudha. Haganni amma waggaa hafeef dhumatu sanitti rakkoo hin qabu jechuudha. Saniin booda dhumate taanaan haaromsiisuu hin danda'u jechuudha. Haarawaan baafadha malee haaromsiisuu hin danda'u jechuudha. Kanallee beekuu qabdan sirriitti jechuudha. Maaliif paaspoortii haarawatu gallakkifame waan ta'eef hin beektan informaashinii qabdu jedheeti yaada. Kanaaf waan kana isin tuqe warri informaashinii hin qabne jedheetan isin tuquu barbaade. Kanaaf obboleewwan kooyii sirriitti of eeggannoo godhaayi. Yeroo biyya namaallee deemtanii eessarraan akka deemtanii karaa kamiin akka deemtanii paaspoortii akkamii akka baafattanis amma immoo beekuu qabdan. Paaspoortiin kan bahuu qabu amma warri haarawaa dhufuu barbaadan paaspoortii haarawatu baafama malee paaspoortii duraanii saniin baafatina. Bakka inni kama waggaa irraa qabu qofa haga dhumutti taa'u malee saniin booda faayidaa hin qabu jechuudha. Hanga waggaa garuu isin tajaajilaa waggaan isaa dhumatutti. Hanga dhaqee haaromsiifamutti isin tajaajilaa jechuudha. Hin haaromsiifamu. Haaromsiifamuu ni jiru. Addisii baafatta malee haaromsiifamuu hin jiru jechuudha. Oduu amma kiyya dhumate ta'eeti asiyyuu galuu hin danda'u. Garuu addisii baafachuu nan danda'a. Asii Itoophiyaatti baafadhee waa hunda sirreeffadhee akkasitti gala malee galuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf kan baafattanii dhufuu qabdan ammaan booda addisii baafadhaa. Haarawaa baafattanii dhuftanii jechuudha. Kanaaf immoo warri baafattanii farqaa qabdan immoo rakkoo hin qabu. Haga waggaa isaa dhumatutti isin tajaajila kanumti duraanii sun jechuudha. Warri immoo ganaa baafattan addisii baafadha. Akkasii wal jalaa hin dhoofne isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Akkasii warri gaaffii fi yaada qabdan immoo komeenti irratti barreessuu hin dabarsinaa isiniin jedha. Isiniin jaalladha isiniin kabajaa hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu viidiyoo kana turtii gaarii sheerii waliif godha adaraa keessan.